السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يوتيوب جرجرتو نجاكيسني الحمد لله. إن شاء الله الرئيسي من لما مقالا جمع كيساس نفك أبدي فين جرا من ركسة من هارا اللي أما اللي كانت تنقلمني إن شاء الله قتي من كنا سفرسا واوندسا من لما نيو إسنتنا قرسيسا قتيسا اللي واونديو إن شاء الله. سنة درت وروني channel كنا فارياتا سبسكرايب قد لايك شير قد هندا قتنا قاكم يرون هندا جنو إن شاء الله نقد أمورا فيديو كانت تسنا ولين ترى أنقد أمورات تلقي فرد فيديو قتين سايسا سفري سايسا جتني يتشل أديبتني كومنتي دو مجلتي سفرس قتينس وانتون دينو إن دبتا ما مناتو قررتي فيديو مناتو قررتي يتشل كان في أنقد أمورا فيديو دقيقة فرشاني وبسان أجيفة فيديو جبابا إجا حكم أرجتن منيتشي كان فكاتا من نجال قبا منهارا أما اللي تنقلمني فينيشينجين هندت أمورامي مستوتي بتشاتو هفافي وانتي هندي سايو يتشود الافتسالي شود آجر جدان ساجيب سميدا كورنيسين ساسا كسوما جيب سميدا إننا منيتشي ما شاء الله بايتو كباريدا دا أتسيك إجارامي في اللفتي تبوتانا في إجراء كسوما دودوبيت تبوتان كوشينا في شنت بيتي تو هافي جراجو الأبروساتي إننا كاري دبلا مرة ترجمة سفريسا ماركاتو كرا والدا يجود والدا نمون نجمع كيس جرتان نبيكتان جدينا بديك أبا ماركاتو را باجاجي بري كدانين ديما ما سفريتشي سفرها راباية تكو بريدا سفرها آبريدا تايدا إننا بني منيتشيس باية تكو بريدا أنا مما أفي إجارتي dhiiseemmoo itti dabalee waan kana olii bitachuu barbaadetu gurguraa jira. Inshallah namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa sirra jiruun duwwaa 941527463 WhatsApp, Telegram, Imo kallattii sanaan nu argachuu dandeessu. Egaa akkuma argitanii qulfiin mana kanaa hin jiru sa'aatii malee deemne sa'aatii Jumaa jechuudha. namni keessan jiru silaa akkuma ijaarametti jira lafa isaa akkuma argitan liishoodha manni isaa keessoon isaa jechuudha saaloonii kana malee keessaa manyitaa lama kichiinii tokkoo fi mana xiqqoo akkuma shaawar beetii tokko of keessaa qaba annaa namoonni bitachuu barbaadan igaatti dhiyaadhaa birriinsaa miliyoona tokkoof 300 jedhaaranii walii galtee xiqqoo wayii qaba inshallah kaartaan qabu safara haaraadhaan mallee kaartaan hin qaqqabne garuu mandisiin ilaalee bakka bareedaa karaan illee maalillee baheera jechuudha fillafiitiisaa annaa karaa fuulduraatti kaartaa fudhachuu hinuma danda'a garuu kaartaan qabu lafa qabiyyee irraa bitamedha. Egaa manni lammaffaan immoo kana fakkaata akkuma argitanii manni kunis magaalaa Jimmaa keessatti argama. Mana baay'ee tokko bareedaa gatiin isaallee madaalawaa rakasa kan ta'edha. Manni kunis mana haaraa ammallee ittiin galamne akkuma ijaaramee finishiingii hundi xumuramee jedheeni gurgurtaaf dhiyaatedha. Muluu bolokkeettiidha. Lafti isaallee seeraamikiidha akkuma argitanii. Wanti hundi isaayyuu xumurameera jechuudha. Manichi kuni kaaree 200 irratti argama. Kaartaa qaba. Waa hunda guuttateera jechuudha manni kuni. namoonni bitachuu barbaadan inshallah itti dhihaadha kanas illee keessa isaa seenuu hin dandeenye saatii sanaaf qulfiin hin jiru inshallah namoonni mana kana bitachuu barbaadanii diggamii keessa isaa seeraan waraabellee isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Egaa manni kunis magaalaa Jimmaa safara Ginjoo jedhamutti argama. Safara baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma argitan kuni bukkeessaa karaa boroo deemutti jira fillafiitiidhaanis boroodhaanis lafti hafee jira kaaree 200 irratti argama. Innaa gatiin mana kanaa miliyoona 3,700 kaartaa qaba waa hunda guuttateera. Namoonni bitachuu barbaadan inshallah lakkoofsa asirratti argamuun keessaan nu dubbisa. Mana lafa wantoota garaagaraa biyya keessaa namoonni barbaadan akkasuma keessaan